Tan immoo hedduu tokko galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Guyyaarraa maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Guyyaarraa wanti hin qabattee dhufee waan baay'ee na aarsee natti dhaga'amee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bo'aan iyyuu oolee bo'aan oolee fuulli koo sirrii miti akkuma argitanii. Natti fufurdateera jechuudha. Bo'aan oolee tanii viidiyoo kanayyuu hin dalagu jedhee tanii deebi'ee mogattaa'ee waraabuttira. Akkan viidiyoo hin dalannes hedduu tokko cinqii manatti ta'e. Cinqii beektu miti nama cinqii natti ta'e. Kanaaf amma kana viidiyoo hin dalagin tureyyuu sababii isaa shurrubbeen na lolee jira jechuudha. Na arrabsee jira. Na arrabsa yeroo hundaayyuu yeroo itti bilbilu. Amma immoo waan biraa sababa kan biraa fidateetu na arrabse jechuudha. Akkuma beektan ijoolleen YouTube irrattis na beeku akkasumas immoo garee keessas immoo ijoolleen gareedhaan walii wajjin hojjennu hin jiru YouTube kanarratti. Hin beeku ijoolleen YouTube xiqqoodhaa kaafnee yookaan immoo sabiskiraayibii xiqqaadhaa kaanee dhagaa sabiskiraayibii 500tti kaanee ijoollee walii wajjin guddannee hin jiru. Ijoolleen na guddisan hin jiru. Na gargaaranii hin beeka jechuudha. Akka ijoollee wajjin garee keessa turre sirriitti beeka jechuudha. Sanatu baay'ee tokko wallaahi ulfaata. Kana jechuun ulfaata baay'ee. Na lolee jechuudha na arrabsee. Sagalee isaas akka itti waraabbatu nannabee sa'aatiin hojiirra jirudha kan inni itti dawwalu yeroo dawwalu iyyuu hin kaasu. Amma immoo ofii isaatiin natti dawwaleetu waan kan biraatiin dhufee na arrabse jechuudha. Waan kan biraatiin dhufee na arrabse ani wanta kanas ani gubuu hin beeku balleessus hin beeku waa dubbachuuf. Akkasii boo'ee fixaddeen dhufe gaafa asirratti bayyaa sobee jajjabaadhee maal jedha malee boo'ee fixaddee godhadheen dhufe mataan koo xiqqoo na dhukkuba natti yabbateera. Baay'ee rakkoodha wallaahi maa cinqii ma dhiira kana maa walitti fiddeen jedhee nu gaarfe cinqii dhiira kana hin taane kirsinnaan badhaaneedha jedhe namtichi. Innis maal yoo jettanii isinitti nima isiniin dhoksu odeeffatte naan jedha silaa odeeffachaa ooltaa naan jedhe na arrabsee jira. Waan inni dhiisu sunumatti nima jechuudha. Tiktookii kanarratti gubde naan jedhe. Tiktookii kootu ijoollee miti jaalladhu ijoollee miti walii gallu iyyuu maallaan jedhu kan jedhu ani ijoollee tokkotti meen jira ijoollee keessaan walitti sinnu itti meen jira jechuudha. Akka isaan nan komannee fi ijoollee natti naxxeetu duula natti yaaftee naan jedhee tiktookii kanarratti gubde naan jedhee tiktookiin isaa hin gubanne garuu waaqni hin giseedhaan sanatti kennee jira. Siidha kan akka godhe naan jedhe ani maal godhe tani ani tiktookii gubuu isaayyuu miti ani tiktookiin nama 2-3 gubatamoo guruuppii tiktookii keessa guban keessa immoo ijoollee guruuppii sana keessa jira guruuppii nama 200 nama 20,000 wayi miti nama 20,000 wayi telegiraamii keessa jiru garuu isaan ijoollee Oromoo irratti hin guban ka tiktookii isaaniiyyuu. Ijoollee saba biraa irratti tiktookii gubuu deemanii malee ani kana keessaa hin qabu iyyuu ani kana maal godhe ammatuma nan gubsiisa jedhee tiktookii kana itti kennee iyyuu gubdi ijoolleen irratti gubdi ijoolleen baay'ee jira ijoolleen ganda isaanii ijoolleen naannoo isaanii ijoollee baay'ee jira. Akkamittiin tiktookii isaa gubaan ani beeke maalittan gubaan tiktookii isaa ani garumatti guban iyyuu hin beeku sijammaris hin gubu'an maal godheen gubaan narratti gubsiifte ijoolleetti sheerii gooteetu narratti riippoorti godhanii viidiyoon dalage irratti ani viidiyoon dalagee viidiyoo waan hamtuu irratti hin dalanne waan hamaa ani viidiyoo hamaan dalagu kan maal ta'uudhaafitu narratti gubsiifte naan jedha ani viidiyoo hamaa dalagee sirriidha viidiyoo waan
nama jibbisiisu yookaan kana hin dalagu. Ani beekotuma live irra jirutu adabbii natti kennee akka inni irratti cufamu si goosisee naan jedhee. Anaa miti ani maala gochiin goosisee namitti hin jedheeni sobda siidha. Ijoollee gareedhaan walitti qabattee jirta achi keessatti sheerii gooteetu akka inni irratti gubate. Akka inni irratti gubatu gootee. An jedheen naan hin goone an kanas hin goone dhiisii dubbii biraa barbaadatee karaa biraatiin kottu. Kana waan dhuftuun qabdu jedheeni yeroo hunda caatiirra taa'ee qaama. Tiktokii waan akka caatii qaamu kanas hin jaallatu natti fakkaata. Malee ani tiktokii jalaa gubbuu miti iyyuu ani yaaduma keessa iyyuu nan dhufne malee. An sobee san itti dhaadadhu yuutuubii kaaratti dhaadadhu malee an kanumti iyyuu garaa keessatti nan dhufne. Zayitii faasitti naqa jettee maarreedha jettaa numan si dhagaa numan si argaa naan jedhe. Maal abbaa sana godha waan argee maalla godha? Maalla godha? Isan sodaadha moo waan akka akkasii dabaa akkasiin hojjedhu ani. Eenyuyyuu na beekaa jechuudha. Waan akka dabaa namarratti yaadu waan hin taane kosokkosii akkasii namarratti yaadu hin jaaladhu an jireenya koo keessatti waan hamaa namarratti yaadu ofuma isaatii yoo yaade malee namarratti waan akkasii yaadu jechuudha. Malee ani ijoolleen kiyya siyaasumarraa yoonni ijoollee warri lakkoofsa isaa qabdanii isinii kenneen jiran beektu mitire. Naarinaa jechuudha. Inni waan walitti dhufee haasaa akkasuma taf jedha yeroo tokko jechuudha. Jalaa didanii callisan malee. Kanaaf jennaan kana irratti darullee xiqqoo wal bo'aan ture beektanii bo'aa ture. Tanii hin baddeen maa waraaban jedhe nama waraaba silaa viidiyoo jedhee mucaa kootiin ol baatee dalagatta jedhee mucaan achi maaloo ta'a. Ani mucaa takkaa ol baaseera. Takka akka inni na lolu nan beeka akka inni mucaa isaa miidiyaa irraan baafne nan beeka. Mucaa kosa biyya jirus isaas jirus takka miidiyaa irratti baasee isa xiqqummaa isaa yeroo dalga baadhu isin argisiise malee amma mucaadhaa isinitti agarsiise beekaan. Mee murteessaa mucaa isinitti agarsiise beeka. Mucaa kootiin viidiyoo dalagatta. Mucaa koo maqaa balleessitee akka waan mucaa koo guddifachuu dadhabee isa guddisaa haraare. Aannan bitaa jira. Aannan bitaa jira moo baambireesii bitaa jira? Maallaa bituutti jira? Hayi maal jechuudha? Muka nyaata laa? Muka nyaata yoo fedhe bomaan nama aarsitiin jedhaan. Yeroo tokko min amma asirratti dubbaddu ani amma keessaa mul'achuu godhe raaniyyuu keessaa mul'achuu godhe na harrabsaa. Lichiisaatti ni maroo isaa mana jalaan dubbatu. Aliyaan inni tiktokii isaa maal jedhaa guba isaa gubanii? Ani tiktokii yoo barbaade meeqa baneen kennuufi? Maajoo nan bade. Kana nama harsitti dhugaa saabii namarra barbaadde saabii karuma ittiin natti araaramu dhabee karuma ittiin natti deebuu dhabeetu akka tokko godhate silamaa fuudhe. Sobee dubbii narra barbaade narra na bukkee nan naanna silamaa fuudhe. Tunni fuudhu ta'ee yoo nama jaalladha. Afokkisuusi abareedusi abbaa manaa koo ganamaati abbaa mucaa koo kiyyaati. Kanaafiyyuu nama jaalladhan ture tufuuchu baate amma immoo argaasa kan irratti fuudhe argaasa. Ani jireenya koof kaayyoo koo jijjiirachuuf kaayyoo koo bakka hangaadha jedhee taa'ee obsee waa hunda gadi qabadhee taa'ee inni immoo narratti fuudhe miti akka waan qabeenya guddaa qabu. Suuqii manuma moobaayilii ani baneefitti fuudha miti. Akka an daa'ima kootiif jedhee mucaan koo bor guddatee waanaan jedha. Mucaan koo bor guddateetu na taazzabadillee dabaan dubbadhu beektanii. Dabaa hin dubbadhu bor abbaa kootisitu balleessee sit akkana godhe naan jedha mucaan kiyya. Kanaafan dabaas hin dubbadhu anzif jedhee madhiisa. Kanaaf jennaan gurbaa ani tiktokii waan gubuuf hin qabu. Yeroo isin qabu ijoollee itti ergus hin qabu. Ijoollee telegiraamii keessa jiran immoo hunda isaanii warra adii qaban maal jedhan sii kennuu hin danda'a. Waan akkasii keessaa qabnu ijoollee daawwattoota kootii fi ijoollee garee kootii maqaan duraan balleessin maqaan duraan isaa irratti